dide jechuu baradhu yeroo waan jijjiirama jiruu keetiitiif barbaachisaa hin taane hojjechuuf tole jettu hunda waan barbaachisaa ta'e hojjechuuf dide jedhaa jirta jechuudha. Uftaatee jiruu kan kee jiraachuu barbaadda taanaan wantoota jijjiirama jiruu keetiitiif bu'aa siif hin qabne dide jechuun bu'aa guddaa siif buusa. Jiruu tantee bifa ofii barbaadduun hoogganuu yoo hin dandeenye akkuma bishaan gabatee irraa osoo garanaaf garas daayitu yeroon kee dhumata. Wanti irraanfatamuu hin qabne namoota hundaaf waan hunda ta'uu hin dandeettu. Waanuma hunda yeroo hunda nama hundaaf tola kan jettu yoo ta'e immoo jiruu kan kee dhiiftee kan namaa jiraachuu eegaltee jirta jechuudha. Namni jiruu ofii gatee kan namaa jiraatu immoo eessallee hin gahu. Waan bu'aa siif hin buufneef yeroo kan kee gubdee jireenya kan kee miidhuu irra lakki hin barbaadu dide jechuu baradhu. Jiruu kan kee keessatti wantoota dursa kennuufii qabduu fi kaayyoo kan kee yoomuu hin dagatin. Eessa akka jirtuu fi eessa akka gahuu